Yoya kam jirtu kabajamtoota raawwattoota keenyaa shirri FIBtiin keessumaa shirri qabannee dhiyaanneeti kan nuti jirru haga xumuraatti akka nu faana taatan isin afeerra keessumaa shirri keenyaarra Biqilaa Asfawtii ogeessaa fiilmii akkasuma barreessaatii fi gulaalaa daayirekteera hojiiwwan fiilmii Oromoo keessatti hojiiwwan garaagaraa nama hojjetee jiru kan isinillee quba qabdanii fi kan inni hojjetee darbeef kan inni fuulduratti hojjetuuf ofirkaa qabee eebbaaf qaqqabsaa jiru irratti turtii kan taasisnu ta'a jechuudha. Haga xumuraatti nu faana ta'an afeerraa keenya Lalisaa Lamuuti. Ogeessi kaameraaf teeknikaa Abdii Dassaaleenyii fi Dabalaa Nagasaa kan waliin jiranidha. Ammallee afeerraan keenya kan waliin taatan isin afeerraa yeroo gaarii nu faana qabaadha. Aye, Biko. Aye. Bagana gaanufti. Bagana gaanufti. Aye, FIBin gaa maatii asii fi keessummaan jedhama. Amaluma sagantaan keessummaa shirri siin jenna. Aye. Bagana gaanufti waamicha keenya. Aye, bagana gaan nu eddanii galatooma. Aye, hunda duraa gaa Biqilaan gaafa qabu waan fiilmii Oromootu ka'a. Qabsoo masaa keessa jirta waan ta'eefi jalqabarraa duubatti deebinee waggoota 10 ta'uu diddamas shanis jaasa ta'uu duubatti deebinee waa'ee hojii Biqilaan kanaan dura hojii fiilmii keessatti hojjetaa ture haa kaasnuti sanarraa mari'annu mee jalqabuma hojiiwwan ati kanaan dura hojjechaa turte osoo hin tuttuqin dura gara fiilmii Oromootti akkamii seentanii sanarraa jalqabnu. Actually filmi se gaafa seenuu barbaadu yaa fedhaan jalqaba fedha guddaadha fedhuma gara aartii keessa gama barreeffamaatiin actually ani barreessaa gaarii ta'uun barbaadan ture kitaabota dubbisu irraa ka'e jalqaba asoosama kan hin barreesse garoon diraamaan barreessuu barbaade asoosama diraamaa gooti Drama televiziyooniin barreessuu barbaadan ture. Na asoosama dheeraan barreesse. Asoosama kitaaba ta'u kitaaba guddaan barreesse. Gaafani ETV fuudhee deemu nama sin beeku yeroo sigaa ijoolleen ture reeffuma antini akka kanan jabaan hubannoo isaas hin qabaanneen ture kitaabotuma afaan Oromoo dudubbisuu fi drama filmii tapha gaggabaabaa yeroo sana drama dheeraas tapha gaggabaabaa qofa tuuta dhangaafaa yeroo san dabarsan argita drama gaggabaabaa argita malee drama dheeraa filmii afaan Oromoo hin jiru waan argitu hin qabdu miidiyaanis hin jiru baay'ee sanuma ilaalaa guddatta filmii immoo argina sanarraa ka'ee draamaan barreessuu barbaade draamaa dheeraan barreessuu barbaade garuu gaafan barreessee fixu asoosama bareedaadha akkasuma naan jedhanii fani asoosama gaafan waaw humneechaa safaana yaadadha humneechaa ETV balbalan naqee dhaabadhe beektaa yeroo sana reefuma kutaa 10 qormaata kutaa biyyoolessaa 10 xumurree Dambidooloodhaaf Finfinnee dhufee Finfinneen ture barreeffama isaa qabattee dhufte barreeffamicha fuudhee yaa harkaan hin barreesse garuu naannoo Booleen jiraadha achi gannachi keessatti ganna taa'een barreessaa ture fuudhee ni deeme gidee humneechaan ilaalee waan tokko yoo hin jenneen ittuman kenneen dhuma isaanitti kenne ilaalee kana amma kana natti laattee peejii amma kana sittin deebi'a siin bilbilanaan jedhee kooppiis of harkatti nan bifannee waan tokko sin goonee bilbila koo duwwaa narkaa fudhatee an bilbila isaan fudhannee bilbila manaan kennee fi moobaayilii ijoollee ni nu bituu didanii irraa guyyaa muraasa booddee naa bilbilee turee naa bilbilee na waame ETVtti na waame waaw kitaaba ajaa'ibaa ta'anaan jedhe malee fiilmiin diraamaa asoosama bareeda akkamitti maxxansiisna waa'ee maxxansuu na taase ayaan diraamaan barreessin jedhe diraamaan barreessuu diraamaa akkasii diraamaan barreessan akkatti diraamaa barreessan natti agarsiise yaa diraamaan akkasitti barraa maal naan jedhee natti hime
Sabooddee egaa eegasii deebi'etanii waan diraamaa kana qorachuun jalqabe. Booda diraamaa dheeraa gara kutaa 32tiin kan darbee Imimmaan Jaalalaa kan jedhu diraamaa ta'e. Diraamaa ta'e gara diraamaattiin jijjiiree diraamaa ta'ee egaa waan Imimmaan Jaalalaa kana akkamiin jalqabdeetti seentee taatotuneeti akka kaameraas miti sagaleedhaan hojjetamaati ture. Haala sana dudduuba deebi'ee waa muraasa daawwattoota keenyas ta'u sanarraa dubbannu. Haala kamiin jalqabdee haalli waraabbisaa akkam ture? Raadiyoo irratti diraamaa hojjechuun hin ulfaatu? Egaa maal seeti amma yeroo sanatti akka inni hojjetamu qofan barbaadan ture. Namumti qaamumti si gargaaru tokko hin jiru. Namoonni fuuldura hangafa kootii karaa naqa jeelchaa maaloo jettee waanumti karaa si agarsiisu baay'een isaa hin jiru ture yeroo sanatti. So an humneechaan daadhii hojiiwwan na barsiisee daadhii faanaa raadiyoo hojjeta ture. Diraamaan raadiyoo akkamitti akka barreeffamu baay'ee daadhiinis natti agarsiisee barreeffama sana gaafan qopheessu jalqaba utuu OBN ittiin geessin ETV ture. Diraamaa walitti fufaa kan raadiyoo kan akka ta'uu fi namoota aartistoota baay'een achitti argaa dhaqee warra diraamaa hojjetan tuuta dhangaa namoota gurguddaadha. Namoota baay'ee isaanii achumatti hin babbaree na yaadadha yeroo sana gulaalamee darbee TVdhaan hojjechuuf fedha gaarii ture. Garuu an taayetuun jiruutu nama biraa eegu isaan biqilaa nama biraa eegu ture. Biqilaan si miti. Ana tin fakkaanne. Muriidhaanis xiqqoo ijoollummaan jiru. Hareeda tokko hin qabu. Qaama laalaa akka kanas immoo gaafa qalloon ture si hin furdanne kan maaka. Furdinni kun miixuu booda dhufe natti fakkaata. Furdinni kun yeroo yeroo booda dhufe. Faayidaalii maal namichi kun maaf nu teessisaa jedhan eeyoonnaan biqilaa maqaa nama sanaa dhahuun barbaadu. Biqilaan isaa hinnaanii gurbaan barreessisitti kenne kana naan jira. Deemis kireetii akka fudhadhee sokkee aaree akkamiin nigaa maaf akkas jedhanii xiqqoo ishee nan sokkee fudhadhiisee man deeme. Isa booddee yeroo booddee immoo ka'eetan OBN hin geesse. OBN gaafan geessu utuu skriptiin harkaa fuudhanii diraamaa gaggabaabaan utuu hojjetame yaada jedhu natti himan. Naan diraamaa gabaabaa callisee barreesseen ammas lakkoofsa bilbila koo adresii waan tokko utuun irraan kaa'een dhaqeen OBN gashee deeme. Naan baay'ee jaallatanii humneechaa mafaataaktii irratti godhee diraamaa daqiiqaa 15 hojjetamee darbe. TV. Ofuma isaaniitiin produce godhanii jechuudha. Gaafa darbee namooti maqaa kee argine popo hojii irratti ni hojjedhe waa'ee hojii uumuu irratti ni hojjedhe. Ani hin argine beektaa. Ofiiyyuun ilaalle. Ani hin argine. Namooti baay'eetu qaama koochitti arganii baay'ee moraaliin uumanii. Diraamaa kutaa 32 jechuun diraamaa kutaa hedduudha. Akkuma Oromootti jechuudha. Mee naaf yoo waan nafaarraas waa. Egaa eegan isa kan hojjedhe nafi diraamaa waa'ee tokkummaa labsuudha. Tokkummaa Oromoo waan himuudha. Fiilmiin dheeraa jalatti ramadama daqiiqaa 50 waliin jireenya hawaasaa tokko baayibilikaalii macaafa qulqulluu irraa maal jedha isa jedhu fuudhetanii hojjedhe. Tiyaatirii ture, tiyaatirii isteejii ture, tiyaatirii isteejii sana ijoolleen naannessanii agarsiisaa turanii yeroo sana ammoo waanumti akka qabsoo Pirootestii Oromoo kunis wanti baay'een baay'ataniiru. Tokkummaa dubbata waan ta'eefi faaruu adda addaas itti gooneerraa waan tokkummaa waan labsuu fi namoota tokko biratti hin barbaadamne ture. Zeen deemanii agarsiisuu waan hin danda'amnee fi gara muuviitti geeddarree miidiyaa irratti namoota miidiyaa Mo'a TVdhaaf laannee achirraan darbe. Mo'a irratti deemaa ture. Xinnummaadhaa kaastee haga nafaatti hojii qabsoo fiilmii keessa diraamaa hojiin kan turte. Saniin baatee immoo miixuudhaan as baateeti kanatti turte.
Oromiyaa keessatti hedduu jaallatamee ture gaafa eebba isaatis namoota hedduutu seenee hagan qaamaan illee anis nan jiran ture waan ta'eef mudannoo garaagaraa siin qabna. Iddoo ilaalchisuutti Oromiyaa bakka san kaasuu yoo barbaachisaa hin taanellee egaa miixuun garaa namaa keessa jira sammuu nama hunda keessa jira yeroo ammaa kana miixuu akkasiin jaallatamuu isaatiif uummata Oromoo biratti akkas fudhatama argachuu isaatiif maaltu sitti dhaga'ama iccitiin jaallatamummaa miixuu maal jettee addamatti? Akka nama tokkotti baay'ee nan gammada. Miixuu turtii yeroo dheeraan harka ture gara waggaa 8 harka ture iskiriiptiin isaa maan jaalalaa hojjedhee maal dura booddee iskiriiptii sana eegammoo hojiin sun mul'achuu jalqabaniiti iskiriiptii sana fiilmii barreessuutti hin deeme. Fiilmii afaan Oromoo ta'uu muraasa ilaaleen ture. Jalqaba irratti yeroo miixuu hojjedhe istooriin isaa bu'aa bahii jedha ture. Miixuu maqaa hedduun qabu ture maqaa bu'aa bahii heddu qaba ture. Bu'aa bahii sana keessatti kaaraakteroota keessa jiran sun hundumtuu jiru. Garuu akka raaga wayita amma gaafan ta'e ilaalu yeroo sanatu seenaan sun jiraate eebbisaa baay'isaa dubbisee baay'ee jaallateera kitaaba maaf hin gootu naan jedhee ture inni dura kitaaba godhiitii booda fiilmiitti jijjiire an fiilmii hojjechuu sababan barbaaduuf gara diraamaatti gaafan deemuu intineedheef malee yaada jedhu kaafamee keeziin egaa sana booddee anis waa'ee fiilmii irratti kilaasiin jalqabee waan baay'ee gaafa barnootaan gabbisuu keessa gaafan seenu dhaabbadheen of ilaaluu jalqabee indaganaa riiraayit godhe yeroo hedduu riiraayit ta'e isa booddee ogeessota adda addaattiin iskiriiptii sana kenne sun akka inni jaallatamuuf baay'ee gargaareera komentiin namoota adda baay'ee sababa irra turee fi yaada namootaa sanaaf ta'u fudhadhee isa kaan immoo chaalenjii godhee ibsee fi isa booddee istooriin sun miixuu sammaatee maqaa isaas gara miixuutti jijjiiree fiilmii akkasii ta'uu danda'e. Miixuun waggaa 8 harka tureera. Baajatatti baastee hojjette sana deebistee argatteetta? Hojii aartii Oromoo keessatti bu'aa amma ammaatti bu'aan hin jiru. Akka inni bu'aan argamne kan godhe immoo dhufaatiidhuma isaati. Namoonni karaa si qajeelchanii namoonni si fuuldura jiranii gabaa namoonni siif uuman hin jiru. Gabaa aartii Oromoo hin uumamne. Baasiyaan baasee galii isaan argannedha. Yaadamu isheeti. Bu'aan bu'aa saba kanaa irratti caallisee hojjechuun barbaada. Mucaako! Kana hundumaa kan gochuu dandeessu yoo ofii kee lubbuudhaan jiraatte qofa. Kana booda mooraa koo irratti mitiiti naannoo kanatti jakoo tursiisa. Tole muraasa isaa arginee walitti deemee jirra. Meeqa miixuun eebba isaatii kaasee Oromiyaa adda addaatti daawwatamee jira. Achii booddee immoo waggaa 2 booddee YouTube irratti feete. Waggaa 2 natti fakkaata yoo inni dogoggorre ta'e turtii waggaa 2 booda YouTube. Fiilmiin Oromoo baay'een isaa YouTube irra hin jiru. Ati garuu YouTube irra keessetta. Saayitii gabaa YouTube ho'aa ta'e kanatti fiilmiiwwan Oromoo baay'een isaanii YouTube irra hin jiran. Sun rakkoon isaa maali? Ati yoo chaalenjii sana dabartee akkamiin YouTube irraa kaa'uuf dirqamte sanarraa maal seete YouTube irra fiilmii fiddee kaa'uu jechuun siif bu'aan qabu. Dhugaa dubbachuu fi galiin irraa argadhu hin qabu. Galii argachuuf namoonni baay'een kan isaan manatti qabatanii faniifis rakkoo kanaatiif fedhee yaada. Namni tokko 2-3 fiilmii hojjete fiilmiin afaan Oromoo bakka bakkatti manca'ee jira. Nama mana dhuunfaa keessa jira yookaan inni kaan immoo callisee chaanaalii tokko irratti gadhiifamee xiqqoo ilaalamee hafee harka adda addaa irratti hafee jira. So sana akkamitti sirreessuu dandeenya isa jedhuu fi fiilmiin mana nama adda addaa keessa taa'ee jiru tu chaanaalii tokko irratti walitti sassaabamee awarenessii fiilmii Oromoo uumuu hin dandeenya laata isa jedhu yaadeetani kan inni akkas godhe. Malee fiilmii ammas ga'u hojjettee YouTube irra kaa'uun gatii hin qabu.
namoonni mana keessa jiran kamiyyuu yeroo baay'ee maal seete utuu waan tokko investing godhin utuu waan tokko ofii keetii hin agarsiisin birrii guddaa argachuu hin dandeessu yookiin immoo waan biraa argadha jettee mana keessa keessee abjuu sitti ta'a waggaa 3 mana keessa taa'e so ammas yoo itti fufee taa'e maal godha bu'aan isaa maalidha namni baay'een fiilmii waggaa 8 waggaa 5 waggaa 10 erga mana keessa ture booddee waa'een fiilmii sana istooriin sun iyyuu egaa yeroo hojjette sana shanjaa irratti waraabamee fi yeroonni amma inni dhufee irratti gadhiifamu walgataa namni itti beektu sunii fi aktoriin bara sana hojjete amma gaafattee uftee amma reef muuvii sana gadhiistu bifi isaa maalummaa isaa wal jijjiiree argita waan biraas itti ta'a. So kanaa fi akkuma fiilmii amma fiilmii afaan Amaaraa yoo fudhattee ilaalte Soodoree Tiyuubiin jira Natsama Biraak kan jedhu jira. Hojjetamus gaarii isa jabaasa ta'uutu malatti gadhiifama nama keenya baay'inaan kan ilaalu namoota keenya biyyaarra baa jiran kutaa biyyaarra jiran walumaa gala daangaa Itoophiyaa keessa jiru hundumaa akka namni afaan Amaaraa haasa'u kan gochaa jiru muuvii Amaariffaati. Fiilmii ilaalu afaan baru kan keenya kanarratti dammaqee namni hojjechaa jiru hin jiru. Qaama mootummaas ta'ee warra siyaasa hojjetanis ta'ee miidiyaan hundumtuu kanarratti hojjechaa hin jiru. Afaan Oromoo afaan federaalaa ta'u jechuu gaafa jettu muuvii meeqan YouTube irraa qaba nama meeqatu laalee afaan sana shaakala nama meeqatu afaan sana bara har'a ijoolleen keenya afaan biyya keessaa miti afaan Arabaa dubbachaa jiru afaan Kooriyaa dubbachaa jiru muuvii ilaalaniiti waan biraa miti fiilmii ilaalu sabtaayitilii jalatti barreeffame dubbisu afaan saba biraa baru fiilmiin utuu irratti yaadamee hojjetameeti afaan Oromoo afaan federaalaa ta'e iyyuu caalaayyuu ogummaa salphaatti uummata dachaaste kan ittiin afaan federaalaa gochisiistuudha. Namoota baay'ee shaakalchiista keessumaa dargaggoota ijoollee xixiqqoo waan gaggaarii hojjettee hin hojjetata. So isa kana uumuu fi yooma xiqqaate koppiraayitii eeguu kan dandeenyu yuutuubii koppiraayitii fiilmiin sun abbaan barbaade fuudhee lafa barbaadetti akka hin mancaasne kan godhu yuutuubii akkasii chaanaalii tokko yoo uumuu danda'e namoota fiilmii afaan Oromoo hojjetanii mana keessa jiraniif sana booddee gadhiisne birrii 10 lakkaa'u 100 lakkaa'u kan achirraa argamte sana namumti sun akka fudhatu chaanaalii akkasii walitti dhufnee yoo banuu dandeenye awarenessii fiilmii Oromoo uumuu hin dandeenyaa laata isa jedhu yaada. Gama bu'aatiin namoonni qofa yaadna yoo ta'e awarenessii kana uumuun nutti ulfaachuu danda'a. Hojii boroftaan hojjennus gatii dhabsiisaa waan ta'eef maaliif yuutuubii adda addaa irratti argita sun immoo gatii hin qabu. Namoota biraatiif hojii uumuudha malee rakkisaadha. Egaa waama hojii Oromoo kana gama fiilmiitiin jiru fakkeenyaaf gama sirbaatiin gama fiilmiitiin gama barruutiinis waan baay'ee kaasuu dandeenya waa'ee artii Oromoo keessattuu fiilmiin Oromoo gama industirii fiilmiitti ce'uu dadhabuun hanqinni isaa maali? Fiilmii Oromoo kana fiilmiiwwan jiran kana gara industirii fiilmiitti gara industiriitti ol guddisuudhaaf maaltu godhamuu qaba? Danqaan jiru maali? Furmaanni yoo maali kanarratti? Inni kun baay'ee ulfaataadha. Akkan siin jedhee kaleessa bu'uura hin qabu fiilmiin Oromoo. Waan fiilmii diraamaa maal jennee dubbanna malee lakkoofsaan meeqa hojjenne jennee yoo harkarraa laalle hin qabnu. Waan hin qabne immoo qabna jennee dubbachuunis qaaniidha. Callisnee immoo ofuma diraamaa gaggabaabaadha baay'ee kan hojjetamaa ture. Sun immoo jaalala guddaa argateera. Hawaasa keessattis gaddeemeera. Diraamaa gara dhedheeraatti yoo dhufnee fiilmiitti yoo dhufnee yeroo muraasa keessa kan waan seenaa dheeraa hin qabnu waan bal'aa waan dubbannu hin qabnu. So kuni kun mataansaa akka sabaatti dhiibbaa guddaa qaba. Sababa kana ga'uu qabaattee hojii bal'aa hojjechuu ammas irratti hin dandeenye waan ta'eef jechuudha. Egaa isa kana furuu fi barreessitooti hedduun jiraachuu qaba. Barreessaan hin jiru taanaan barreessaan muuvii barreessaan diraamaa hin jiru taanaan waa'ee fiilmii haasa'uun aktariin 10,000 yoo jiraate 100,000 meeqa yoo jiraate inni barreessu hin jiru taanaan gatii hin qabu. Barreessitoota ciccimoo horachuu fi
irratti hojjechuudha fallisa. Ni kan biraan qaamni kamiyyuu ga'ee akka kana keessatti qabu guddina aartii afaan oromoo gaafa muuviin baay'atu gaafa fiilmiin afaan oromootiin hedduminaan hojjetamanii guddina afaan oromoo keessatti ga'ee guddaa kan inni qabu mootummaan utuu bareeti miidiyaaleen utuu baraniiti warri hojjetu maal akka hojjetu baree waan keessumaa dhaloota duuba keenyaan jiruuf yaadee hundumtuu amma ta'e tokko irratti hojjeteeti malee hin jiru waan hin jire irratti maal jira jennee dubbanna yeroo hundaa fiilmii oromoo akkas diraamaa hojjedhee maal jenna yoo lakkoofne meeqa 100 guutaa 50 guutaa diraamammaatti fiilmiin hojjetame hin jiru waan hin jirree fi akkamitti gara industiriitti ce'a akka inni gara industiriitti ce'uuf immoo kaampaaniin abbootii qabeenyaan oromoo uummanni mootummaan hundinuu seektara kanarratti keessumaa mootummaan ga'ee guddaa qaba. Amma fakkeenyaaf Komishinii Turizimii Oromiyaadhaan adda baasanii waan turizimii irratti hojjechuu jalqabameera. Kan aartiist of danda'ee ba'uu qaba. Amma sun hin taanetti biiroo aadaa fi turizimii jalatti cuqqaalame ogeessota nama tokkoof nama lamaan xalayaa deeggarsaa qofa sii barreessuudhaan eessayyuu ga'uun hin danda'amu. Ogeessota baratan hedduu qabna amma. Namoota seektarii aartii oromoo hoogganuu danda'an namoota hedduu jira. Waan akkasii training centeriin magaalaa adda addaa keessatti magaalota gurguddaa keessatti baay'achuun jalqabu taanaan giddugalli galma aadaa amma magaalaa Amboo fudhannee ilaalla akka fakkeenyaatti magaalaa Amboo Finfinneetti dhiyoo jirti magaalaa amma tokko sochii gaarii qabdi jennee dubbachuu dandeenya. Garuu galma tokko hin qabdu. Galma sinimaan keessatti ilaalamu tokko hin qabdu. Namni fiilmii yoo hojjette Amboo yoo geessite eessatti fiilmii agarsiista. Waan akkasii kun furamuu yoo jalqabe xiyyeeffannoo mootummaan seektarii kanatti yoo deemuu jalqabe gara industiriitti ce'uu danda'a. Industiriitti ce'uu gaafa ce'u immoo nama hedduuf carraa hojii uuma. Leeviliitti ittiin hojjechuu geessitu si geessaa jechuudha. Waan rakkoo san keessa jiru waan baay'ee kaasee waan gurguddaa kan dhumu rakkoon waan gama aartii keessa jiru kun gamaa gamanaan osoo jiru waan ispoonsaraa faatti yookaan namoonni fiilmii barreessan rakkoo kanan qabaa sanan ta'e kanan ta'e komiitu baay'ata hojjettoonni jechuudha. Waayillan keessa ta'uu danda'a namoota hojii aartii keessa jiraatan biroonis ta'uu danda'u komii aartii oromoo irraa fayyadamuu hin dandeenye hin dadhabna garuu jiraachuu hin dandeenye jedhu. Komiin kun eessarraa madda aartiin oromoo dhugumaa nama jiraachisuu hin danda'u. Keessa jirtu hojjetaa jirtu fiilmis haa ta'u wallee waan fedhe waan gama oromootiin jiru yoo hojjette dhugumatti jiraachuun ulfaata akka jedhamu kan akka haasa'amu kana moo dhibdeen jiru maalimi gama sana. Dhugaa dubbachuu fi industiriin aartii oromoo madda galii ta'ee jireenya nama dhuunfaa tokko jiraachisuu hin danda'u jettee yoo yaadde leevilii kanarra hin geenye. Garuu yeroo hundaa miidiyaan dhumarratti yoo deemtee ilaalte rakkina haasofna. Waggaa amma kanan keessatti dabarsee rakkina haasofna. Bu'aa arganneen haasofnu takka. Namoonni baay'ee yoo fudhattee ilaalte nama bu'aa kana aartiin oromoo naaf fidee jedhu hin argitu. Gama walleetiin wayya warra gama diraamaarraa naasa'a gama fiilmii diraamaarraa naasa'a weellistoota keessa nan geessini. Garuu akka jennus immoo miti salphaatti namni tokko lafa argatee mana irratti ijaarrachuu dandeenyaan mootummaan aartistii saba ta'eef lafa siif kenninaan gurgurattee ittiin dhuddee oorrittiin qaamxee kan fixxe si taanaan dadhabina keedha malee sababa maqaa diraamaa sanaaf yookiin maqaa aartii sanaatiif bu'aa tokko argatteetta. Nama kamiif kan hin godhamne siif godhameera. Garuu yeroo hundaa komee haasofnu. Mana mootummaarra gadi deemnee propoozaala wixinee as galii kan hin qabne baatee kan deemu yeroo baay'ee namoota keenya aartistoota. Suni dadhabina keenya. Namoonni baay'een
kana keessa darbaniiru egaa warra booddana dhufne fuulduratti falli maal kan jedhu fuulduratti anduuchaatti waan hin waan jechuun tineeru namoonni yeroo baay'een aartiin Oromoo akkasna godhee nan dadhabee maal fide malee bu'aatti hin arganne jedhanii yeroo baay'ee yeroo dubbatamu dogoggora natti fakkaata akka dogoggoraatti ni ilaala bu'aa itti argataniiru namoonni baay'een garuu seektarii diraamaa hojjetan sanaan seektarii hojjetan sanaan birigaa argachuu dhabu waan biraadha garuu bu'aa beekamtii ittiin argachuudhaan carraa tokko immoo argachuun immoo waan biraadha hunduma isaa zeeroodhaan baay'isuunis gaarii miti gama ispoonsaraas yoo deemtee ilaalte baay'ee ispoonsara jechuun yoo itti gabaa uummatteedha kan ispoonsarii dhufu hojii gaarii hojjechuu kan dandeesse hojii guddaa hojjettee hojii hojjette suni hawaasa bira kan ga'u yoo ta'e oomisha isaa irratti beeksifata. Diraamaa dhedheeraa namoota muraasaa bar kan nuyi maqaa dhoofnu yeroo madhiyoo asitti miti eewudha qalbeessaa dheebuu jennee kumsaa hiree jennee amaasilloo saamun yeroo madhiyoo keessatti diraamaa waggootuma 5-6 waan baay'ee kaasu waggaama 10 keessattitu diraamaa dhedheeraa hamma ta'e hojjeta kwaalitiin diraamaa sana haa guddatu xinnaatu maal akkatti hojjetan namoota sanatu beeka rakkina isaan dabarsanii hojjetan an diraamaa dheeraatti bu'uun barbaadu maaliif chaalenjiis guddaa qabaa itti bu'uun barbaadu fiilmii dhaan qofa deemuun barbaada yeroo baay'ee chaalenjii guddaa qaba waan hin jirretti waan hojii guddaan irratti hojjetame gabaa mataa isaatii hin uummanne irratti komiin nuyi dhiyeessuunis gaarii miti yeroo baay'ee gaafan akkas jedhu immoo warri ispoonsora godhanis siyaasa darbee wajjin yoo fiilmii Oromoo diraamaa Oromoo yoo ispoonsora godhan maqaa addaan nutti kennamadhanii of dhossaa turaniiru. Dhaabbatuma Oromoo seektarii aartii Oromootiin milkaa'ummaa nan argadha jedhee yaadee ispoonsora godhu argitee beektaa? Dhaabbata addatti hojiin kun hojii kwaalitii akka inni qabaatu godha jedhe. An dhaabbata Oromoo waamaman maqaa Oromootiin waamaman hedduu maqaa dhahuun nan barbaachisu sitti himuu nan danda'a. Muuvii afaan Amaaraatiif birrii 700 miliyoona tokko ispoonsora godhanii gaafa afaan Oromoo bira ga'u 150 yoo guddaa kennan 200 kan namoota dhaabbatoota gurguddaa kennan nan beeka. Hin fudhadhu namoota jedhee dides qaba. Hin barbaadu nan madaalu wanti isin jechaa jirtan hojichas nan hojjisiisu waan ta'eef hangafoota keenya warra nu fuuldura jiranis immoo akka isaan hojii akkasiin hojjenne ilaalcha gadaantummaa akkasii dhaabbatuma kan keessaa asirratti dhufurraan iyyuu immoo akka isaan hojiin hojjenne kan godhe baay'ee jira. Gama hundumaatiin dadhabina qabna. Nama tokko qofaa irratti quba qabuu hin dandeessu. Satti aanutti jenna yeroon keessan dhumeera nuun jechaa jiru gara finnaafitti dhufnami. Finnaaf jalqabuma maqaa isaatirraa maali? Afaan biraa waan wal fakkaatu natti fakkaata. Namoota biraatiif hubannoo akka ta'u finnaaf maali? Egaa afaan Oromoo bal'aadha. Finnaaf jechuun hiika adda addaa qaba. Hiiki isaa adda addaa yoo ta'u malee garuu hollaadhuma jiru walitti dhiyeenya qabu. Gara Gujii keessa amma yoo dhatte kan inni irraa fudhadhe Gujii keessatti amma naannoo Gujiitti finnaaf jechuun labata dhalootaaf akka jechuuti. Finna gaafa jettu daa'ima. Finna borii yoo itti dhaloota borii jechuu gara Gujii keessatti gara kanatti deema. Arsii keessattis jechoota kana finna daa'ima akkas gargaaramu. Gara Wallaggaa keessaa immoo gara Horroo kana keessatti fira aantii fira dhiigaa akkasii kisa nuuni egaa finnaaf gaafa jennu dhalootaaf isa jedhu fudhatne. Hiikumti maqaa isaa waan guddaadha. Mee qabiyyeen isaa maal fa'aadha gabaabsitee jedhuma? Qabiyyeen fiilmichaa kan inni irratti bu'uureffatee hundaa'e ka'umsi isaa bu'uura borii irratti hojjechuu kan jedhu irraati kan inni ka'u dhaloota borii irratti jechuudha. Akkuma maqaa isaatii wixneen mooraa mana barumsaa keessaa ka'ee waggaa 20 hojiirra oolu irratti xiyyeeffata. Egaa seenaan suni seenaa bal'aadha. Finnaaf amma ifatti hin bahin jira.
Training isaatu miidiyaa hawaasaa irra deemaa jira. Yoom eebbaaf dhiyaata? Yoom agarsiifamame? Gaafa amma torban lama booda akkas gaafa Gimboot 13 caamsaa namni baay'een gime isa kanatti waan isaaf galuuf gaafa 13 sa'a 10 walakkaatti Maariyoot Hoteelitti agarsiisaaf dhiyaata. Gaafa 14 galma aadaa giddugala galma aadaa Oromoo Sinimaatti borumtaa masaa jechuudha. Kan duriirraa eebboota fiilmii kanaan dura jiran irraa addadha. Amma tokko gaa'ee Mee 21 fi 22 walumatti fufsiisnee galma aadaaf Maariyoot Hoteelitti haala kanaan eebbisiisuu fi sochii irra jira. Haalli uummanni yeroo dhufu maal gochuu qabaa? Walitti daddabarsuu, dhaamsa walitti dhaamu, sirna eebba kanarratti yoo waamicha ati gootu maaltu jira? Egaa fiilmiin erga hojjetamee sabaaf dhiyaateeti kan sabaati, kan kee miti. Kan uummataati kan hawaasichaati. Maaliif fiilmii afaan Oromoo jedhama kan Oromooti. Kanaaf namtuu kam Oromoomti hundumtuu tokko walii isaatiif sheerii gochuu irratti argamu ilaaluu koomentii nuuf kennuu moor caala akka nuyi hojjennuu fi waan tokko erga ilaalteetu qeeqxa. Ilaalteetu kun hin toleeraa kun badeeraa. Waan dansa hojjettanii, waan dadhabaa hojjettanii, waan gaarii hojjettanii jedhee kan inni si qeequu danda'u erga ilaaleeti. Hawaasni keenya gahee guddaa qaba fiilmii Oromoo, aartii Oromoo guddisuu keessatti. Uummatichi jabaataa taanaan waa'een ispoonsaraan yaaddessunaan. Uummanni yeroo hundaa ofii isaatiif dursa kan isaatiif hin kenna taanaan warri ispoonsaraa ofii isaaniitti dhufanii si kadhatu. Maaliif waan uummatichi barbaadu odensii barbaadu ka si caalaa odensii sana barbaadu isaa waan ta'eef odensiin kan isaa gaafa dursu kan isaa gaafa caalchisu inni afaan kee hin beekne iyyuu dhufee afaan keetiin hojjeta. Maaliif waan irraa barbaadu qaba waan ta'eef. Kana yoo jenne egaa dhumarratti finnaaf industirii fiilmii Oromoo gara industiriitti guddisuufis ta'u sadarkaa agamii wal butaa kwaalitiin isaa akkamii waan jedhu irratti daqiiqaa tokkotti naa edeeti. Dhugaa dubbachuu fi yeroo dheeraa fudhannee irratti hojjenne. Stoorii developii gochuurraa kaanee yaada namoota adda addaa irratti fudhanneerraa aktoroota yeroo reersaalii hojjenneeti saba keenya baay'ee kabajnaa saba kana hin madaala kwaalitii waraabbiidhaanii stooriidhaanii sabtaayitilii afaan Ingilishii illee jala gochuudhaanii namni afaan Oromoo hin galleef namni biraan illee akka inni hubachuu danda'u internationally namoonni afaan Oromoo afaan biyya kanaan ala danda'u illee warri biyya akka isaan hubachuu danda'anitti sabtaayitilii afaan Ingilishii irratti hojjennee ogeessota hedduu ijoollee hedduutu irratti hirmaatee aktoroota gara 42 irratti hirmaatee ogeessota gosa adda addaa meekaap aartistoota ijoollee ciccimoo hedduutu irratti hirmaatee nama tokkoof lama miti akka miixuu caalchisnee hojjennee malee miixuu gadi miti. Waan hundumaatiin. Uummanni Oromoo bal'aan guyyaa kana guyyaa amma maqaa dhaame tireelii isaas xiqqoo daawwattoota keenya biraan geenya gaafa sun guyyaa fiilmiin kun itti eebbifamuudha irraan hafinaan dhaamsa keenya. San booddes waan biraa wal agarree kan dubbannu ta'a yeroon keenya waan deemee fi as dhuftee waan fiilmii Oromoo waan finnaa fi waan garaa garaa irratti haasaa nu waliin taasisuu keetiif maqaa daawwattoota FIBtiin hedduu si galateeffanna. Anillee warra FIB egaa baay'ee guddaa galatoomaa riilii amma waa'ee aartii Oromoo irratti waamanii wal dubbachiisuun nama dubbachiisuun saba biraan ga'uun baay'ee waan guddaadha. Akkuma kanatti tufaa jabaadhaa guddina aartii keessaa tokko miidiyaan isa olaanaadha waan ta'eef haaluma kanatti tufaa jabaadhaan isin jira. Baay'ee galatooma. Daawwattoota keenya turtii nuti Biqilaa Asfa'uu ogeessaa fiilmii fi daayirektaraa fiilmii waliin taasisaa turre kana fakkaataa finnaaf yeroo dhiyootti Mee 21 fi 22 ni eebbifamaa gamanumaan isin afeerreerra Allalisaa Alamuun ture Abdii Dasaalanyii fi Dabalaa Nagaasaa gama ogummaa kaameraa fi teeknikaatiin waliin turanii qophiileen shirshirrii FIB kanneen hafanitti fufu waraabulaa deebana.